Data Minister Nagenya Butaye Danda Gujit Belli Namhedu Fit Ejan Sila Sabaf Odo Naton Jirate Harda Ajandan Kanadursun Jiratu Trekan Jadan of Butayen Iyania Dunya Gargar Sakarachun der Kama Katredu Batan Garo Gayen Shira Isa Ise Kolfata Bat Olejechun Ango Tamotomach Imsani Cake Anijurum Bulchang Godina Gujia Bota Dala Domo Makabale Situ Godina Kenyata de Majavale Belli Namajes and Juru Jatan Godina Gujit Jiratun Fibuchinsana Baburu sababa belati lubbu nama darba jirachu himan jirachonni namonni digdama chala lubbu ndabru itahiman bulchinsana sabbaburu mo namonni hur alama lubbu ndabru qubaka qabu beeksisem jiratonnim haadha beelanduutem ganama daa'imti hootum argineri fanne hoyta jedhan bulchinsanichas kanuma mirkaneesem botaayyen dandaa jiraatota ana liiban beelan dhumanis maqaatarreessanii jiru Gurra le arge bahafil itaatti beelli ummata dararaa akka jiru ibsameem jiraatonni aanaalee godinaalee kanneenii OMN yaada kennaniin hongeen dheerachuu fi gargaarsa dhabuun haala hammaataa irra jiraachuu himaniiru. Gurra arge aanaalee burqaa dhintuu fi hawwii guddinaatti namni waan nyaata dhabee balaa beelaa guddaaf saaxilamee jiraachuu dubbatan. Haaluma wal fakkaatuun harargee bahaa aanaa malkaa bal'ootti hongee fi beelli hubaatii keessa jiraachuu jiraattonni ni himatu. Gargaarsi mootummaa tokkolleen akka hin jirre jiraattonni komii qaban dhiyeeffatanii jiru. Ana le gudra baale fi baale baha kanneen akka gurraa dhaamulee daawwee sarar daawwee qaachan sawweena fi madaalaa buufaatti beelli sadarkaa lubbuu jiraatota gaaga'u irra gaheera jedhameem ana gurraa dhaamuletti weerara daangaa buqqaatii honge fi beela hamaa mudatee fangammaatti falli hin argamne jedhu jiraattonni keessumaa ana gurraa dhaamuletti jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'an gara magaalaa deemanii akka waan bitanne weerartoota humnoota poolisii addaa naannoo Sumaaleen karaan itti cufamee danqabanii haala hammaataa keessa jiraachuu odeeffanne rakkoon beelaa hamaan aanaalee godinaalee baalee fi baalee bahaatti mudate kun yoo deeggarsa tattamaa hin arganne lubbuun namoota hedduu baduuf deemaa jedhu jiraattonni gargaarsi gama mootummaan hin taasifame akka hin jirre jiraattonni himatanii jiru. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanota Jardaagaa jaartee fi Horroo Bulluu keessatti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesuun himame. Jiraattonni Oromiyaa miidiyaan Turkiif yaada kennan aanaa Jardaagaa jaartee ganda ejersa maccaatti guyyaan dheengaddaa guyyaa adoolessa 30 barkuna 22 manguddoo umrii 75 dabalatee namoota nagaa 5 waraana mootummaatiin jumlaan ajjeefamuu himanii jiru. Obbo Saffaa Dheeressaa manguddoo umrii 75 dabalatee namoonni 5 isin waraana bilisummaa Oromoo gargaara jechuun ajjeesanii jedhan. Oduma wal fakkaatuun godinuma kanam aanaa Horroo Bulluu ganda Haroo Aagaatti waraanni mootummaa namoota nagaa 4 qabata waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhata qabduutiin akka ajjeese odeeffanneerra. Addunyaa Shiikoo namni jedhamu jiraataa ganda Haroo Aagaa yoo ta'u kanneen ajjeefaman gidduudhaati. Urmal fakkaatuun godina Shawaa Kaabaa Salaaleetti waraanni mootummaa namoota nagaa ajjeesaa akka jiru ibsameem jiraattonni OMN yaada isaanii kennan magaalaa Fiicheetti dheengadda nama Nugusuu Lammaa jedhamu waraanni mootummaa mana hidhaatii baasee ajjeese jedhan. Namni kun obboleessi isaa waraana bilisummaa Oromoo keessa waan jiruuf aanaa Giraar Jaarsootti qabanii Fiicheetti fidanii hidhanii akka turan himanii jiru. Ajjeechaa wal fakkaatan aanaalee godinichaa garaa garaatti humnoota mootummaan raawwatamaa akka jiru jiraattonni dubbatanii jiru. Daandii magaalaa Dambe Dolloo Gambeellaa walqunnamsiisuu manca'uu isaatiin rakkoo guddaaf saaxilamuu jiraattonni himan. Jiraattonni OMN yaada isaanii kennan daandiin manca'uu isaatiin konkolaataan deemuu waan hin dandeenyeef uummanni fageenya dheeraa miilan deemaa jiraachuu himanii jiru. Keessattuu waqtiin kun waqtii roobaa ta'uu isaatiin daandiin duraanuu manca'e faayidaan ala ta'uu himanii jiru. Mootummaan akka daandicha hojjetu waggoota dheeraa dura waadaa seenus wanti hojjetee hin jiru jedhu. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa Ameerikaa Maayik Hamar daawwannaa tibbana Itoophiyaatti taasisanii adeemsi marii gaarii jiraachuu fi deeggarsi namummaa naannoo miidhaman akka dhaqqabuu qabu hubachiisan. Naannichatti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamar turtii Itoophiyaatti taasisanii itti aanaa muummee ministeeraa fi ministeera Haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnon waliin dhimma kenniinsa gargaarsa namummaa danqaan qabne mirkaneessuu gaafatamummaa mirga namummaa fi nagaa waaraa biyyattii keessatti fiduuf mariin siyaasaa murteessaa ta'uu mari'achuu isaanii imbaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru ibsee jira. Bulchiinsi ministeera muummee biyya madii fi gareen adda bilisummaa uummata Tigraay waraana kaaba Itoophiyaatti baatii sadaasa bara 2020 irraa jalqabee adeemsifamaa ture xumuratti gochuuf adeemsarra kan jiran yommuu ta'u qaama marii isaan teessisu irratti TPLF Keeniyaa yoo dhiheessu mootummaan ammoo hoogganummaa gamtaa Afrikaatiin haa geggeeffamu jedhamu. Gorsaan nageenya biyyaalessaa muummicha ministeera Ambaasaadar Ridwaan Huseen yaada fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniin mootummaan bakkaa fi yeroo barbaachisetti mariif qophiidha jedhan.
Jarmi Amirga gaazexeessitootaatiif falmu CPJ'n sadaasa bara 2020 jalqabee Itoophiyaa keessatti gaazexeessitoonni fi hojjettoonni miidiyaa 63 hidhamanii jiru jedhame. Walwaraansi biyya gaanfa Afrikaa Itoophiyaa keessatti baatii 21 adeemsifamaa jiru walabummaa pireesii ukkaamsee jira kan jedhu CPJ'n akka qorannoo mul'isutti Itoophiyaan biyyoota Saharaa gadii keessaa Eertiraatti aantee ukkaamsaa miidiyaatiin lammaffaadha jedhame. Hidhaan hanga ammaa galmeeffame magaalaa guddoo biyyattii Finfinnee Oromiyaa Amara Afar Somaalee fi naannoo Tigraay keessatti akka ta'e jarmiyaan mirga gaazexeessitootaatiif falmu CPJ'n addeessee jira. Aangoonni sadarkaa federaalaa fi naannoo gaazexeessitoota gabaasa isaaniif hidhuu dhaabuu qabu kan jedhe CPJ'n haleellaa hojjettoota miidiyaa irratti raawwatamu mootummaan ittisuu fi kanneen yakka raawwataniif itti gaafatamummaan akka jiraatuuf waamicha taasise. Ijoo keenya xumuraatiin baqattoonni Oromoo biyya Somaaliiland magaalaa Hargeysaa keessa jiraatan dararaan irra gahaa jiraachuu himan. Akka baqattoota kanneen gidduudhaan namoonni OMN dubbise himanitti baqattoota Oromoo Oromummaa isaanii qofaan lammiilee Itoophiyaa biroo irraa adda baafamanii dararamaa jiru jedhan. Kan waraqaa baqattummaa qabanii fi kan hin qabne illee mootummaan guuree maqaa isin galchinaatiin karaa irratti gadi naqee rakkoo hammaataaf saaxilaa ture jedhu. Gara wantoota keenya OMN irraa oduun ijoon kana fakkaataa tokkoon tokko oduu keenya bal'ina isaa oduu galgala oduu keenya dilee keessaa argattu yeroo gaarii qabaadha.